Nageenya dursu kabajamtootaa fi jaallattoota dhaggeeffattoota keenya namaaf sa'an mukaaf citaan alaaf manni maatiif waatii nagaa qabdanii isiniin jecha yeroo kanatti kan isin bira ga'u qophii seeneffama nama dhuunfaa isin biraan ga'uuf toora galee jirra. Hanga xumura qophii seeneffama keenyaatti warri reediyoo keessan jalaa fagaatan jalatti siqxanii warri reediyoo keessan jalatti siqxan harkaan qabattanii warri muka irra jirtan muka jabeeffattanii akka nu hordoftan isiniin jenna. Lattumaan gara seenicha keenyaattan darbaa seenicha dursuun an Hakim Harun isin faanaan tura hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jedha. Hakim Shah YouTube. Make it subscribe and like, share, comment. Barataa Hakim Harun jedhamam godina Harargee Aanaa Baabbilee ganda xiqqaa Raddaa Tooffii jedhamu keessattidha kan inni dhalate. Maatii qotee bulaa irraa kan dhalate yommuu ta'u abboottiin isaa kan ofiin baratiin bara 1996tti mana barumsaa galchan. Ergasii akkuma daa'ima baadiyyaa kamiyyuu jabbilee tiksaa Orofaan taphachaa hanga kutaa 8ffaatti achumatti xumure. Yeroo qorumsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennamu kan ministirii jedhamu fudhachuuf jedhutti ati daa'imaa fudhachuu hin dandeessu jedhaniin illee mucaan qal'aan kun akkuma ta'u ta'ee qorumsicha fudhachuun gara kutaa 9ffaatti darbee hanga kutaa 12ffaatti bulchiinsa magaalaa Baabbilee irratti barachuun xumure. Intiraansii egzaamii erga fudhatee qabxii darbiinsaa fidee booda filannaa dhaabbilee barnoota olaanoo jalqabaa irratti lafa seena qabeettii fi iddoo Oromootaa irraa marge gara yuunivarsiitii madda olaabuu filannoo isaa jalqabaa waan turteef akkuma filannoo isaa argateen gammachuu fi haamileen akka nama jannata galuuf fiizaa jannataa yookaan waraqaa galumsaa murateetti gammachuun isaa yeroo sanaa waan itti ibsamu hin qabu ture. Obboleessa isaa fi hiriyaa isaa kan ture hangafa isaa faana imala gara kibba bahaa Oromiyaatti qajeelan. Ergasii yuunivarsiiticha ga'een booda gara muummee gaazexeessummaa fi qunnamtiitti dabalame. Bara sana keessa dhukkuboota akka vaayirasii koronaa jeequmsa adda addaatiin yeroo muraasaaf rakkatullee otoo guyyaa tokkoof harka hin kennin digirii isaa waggaa 4ffaa isaa xumuruun dhaga'ame. Gurra si calaa'u siin jedha jaaloo kan koom yoo siif gale siif galaa yoo siif galuu baate si gubbaa galu kan siin jedhu qophacha dursuun kan isin faana ture.